Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti kan walitiin barannu sagada waaqummaa sagaduu keenyaan dura beekuu kan qabnu qabxiiwwan ijoo afur kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Qabxiiwwan murteessoo fi ijoo ta'an arfan kana erga ilaallee booda qophii itti aanu keessatti immoo sagada waaqummaa maal jennee sagannaa kan jedhu waliin ilaallaa. Saganni waaqummaa kunis kutaalee afur qaba. Kutaalee arfan sanas dabaree ilaalla jechuudha. Akkasumallee sagada waaqummaatiin ala sagada gaabbii, sagada kabajaa, sagada kennaa isaan jedhamanillee qophii keenya itti aanu keessatti dabareedhaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa hundumti keessaniyyuu gaafii yeroo hunda gaafattan waan ta'eef sirriitti akka hordoftanii itti fayyadamuudhaan firee buufattan, humna hafuura hamaa akka ittiin injifattan Waaqayyoon isin haa gargaaru. Egaa sagada waaqummaa sagaduu keenyan dursa wantoonni nuti beekuu qabnu ijoo kan ta'an afartu jiru jechuudha. Tokkoffaan faayidaa yeroo Waaqayyoodhaaf sagannu Waaqayyo irraa argannu beekuu qabna jechuudha. Sagada kana gaafa sagannu maal nu fayyadaa? Faayidaan isaa maalinni kan jedhu beekuun dirqama waan ta'eef namni sagada waaqummaa sagadu faayidaan inni sagada waaqummaa irraa argatu tokkoffaan waaqa nu uume ittiin ni beekna, ittiinis ni kabajna. Waaqayyoon ija arjummaa isaatiin akka nu ilaalu saganni waaqummaa kun nu gargaara. Akka Waaqayyoon waaqa fi abbaa keenyaa nuuf ta'u ni taasisa. Akka mootummaa Waaqayyoo dhaallu nu gargaara. Humnoota hafuurota seexanootaa irratti akka nuti humna godhannu, akka ofirraa isaan kunnu, Waaqayyoon humna akka nuuf kennu, jireenya keenya akka gammachuudhaan fi qananiidhaan guutamu ni taasisa. Loon keenya, daa'imni keenya, maallaqni keenya, qabeenyi keenya akka eebbifamu ni taasisa. Golli keenya akka guutu nu gargaara. Maatiin keenya, ollaan keenya, gosti keenya walumaa galatti dhala namaa hunda waliin wal mararsiifannee, wal jaalannee akka nuti jiraannu nu taasisa. Nama fuulduratti dubbiin keenya akka mi'aawu, nama kamuu biratti ulfinaa fi kabaja akka argannu nu taasisa. Rakkina kamuu keessaa akka baanu nu gargaara. Balaa adda addaarraa nu tiksa. Bara jireenya keenya mara akka hin beelofne, akka hin rakkanne, akka harka namaa hin ilaalle nu taasisa. Wanta harkaan tuqne, wanta qonne, wanta daldalanne hundi akka nuuf eebbifamu nu gargaara. Keessi keenya akka boqonnaa isa dhugaa argatu, boqonnaa har'a mul'atee boru badu osoo hin taane gammachuu bara baraa akka argannu, akka keessi keenyaa waan qabnutti gammadu nu gargaara. Akka irriiba rafnee bullu maatii keenyatti, daa'imman keenyatti, jiruu keenyatti, jireenya keenyatti akka nuti gammannu nu taasisa. Nagaan keessa keenyaa akka burqu yookiin nagaan keessa keenyaa akka argamu nu gargaara. Beelan, waraanan, dhibeedhan, balaa namtolcheedhan akka hin duune, akka hin miidhamne nu gargaaraa jechuudha. Kun hundumtuu faayidaa sagada waaqummaarraa nuti argachuu dandeenyudha. Yoo nuti cimnee yeroo hunda Waaqayyoodhaaf saganne, Waaqayyoodhaaf jilbeeffanne faayidaawwan amma armaan olitti kaasnee fi kanneen kana fakkaatan argachuu dandeenya jechuudha. Kun qabxii ijoo
isa tokkoffaadha jechuudha. Namni tokko sagada waaqummaa sagaduu isaatiin dursa beekuu kan qabu. Qabxii lammaffaan saganni waaqummaa maaliif sagadamaa kan jedhu beekuu qaba namni tokko sagaduu isaatiin dura. Tokkoffaan Waaqayyoof bitamuu keenya kan ittiin ibsinu waan ta'eef akkuma maqaa isaa irraa hubannu sagada waaqummaati. Ergamoonni Waaqayyoo illee osoo hin hafin sagada ittiin Waaqayyoodhaaf bitamanidha. Waaqa nu uumeef jilbeenfannee yoo saganne Waaqayyoof sagaduun ibsituu amantaa isa jalqabaa fi isa dhumaa waan ta'eef Waaqayyoon nu eebbisa. Akkuma macaafni qulqulluun nutti himu yeroo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Beetlehem keessatti dhalatee ture ogeeyyiin sabaa sagal kan jedhaman baha biiftuu irraa isaaf sagaduuf akka dhufan. Yeroo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos du'a moo'ee gara samiitti ol ba'us gaafa guyyaa 40ffaa duuka bu'oonni isaa akka isaaf sagadan macaafni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Walumaa galatti imalli Kiristoos sagadaan jalqabee sagadaan xumuramee jechuudha. Jireenyi keenyas sagadaan jalqabee aga xumuraatti sagadaan yoo xumurame jireenyi keenya ni milkaa'a. Waaqayyoon nu gargaara. Eebba bara baraa arganna waan ta'eef kanaaf sagada waaqummaa sagannaa jechuudha. Lammaffaan humna Waaqayyoo kan ittiin uffannu waan ta'eef ni saganna. Sagada waaqummaa kiristaanni jaalalaan sagadu kamiyyuu humni keessa amantaa isaa jabina argata. Hubannoo ni argata. Gammachuu ni argata. Nagaa fi boqonnaa ni argata. Ayyaanaaf tola ni argata. Fayyaan isaa ni eeggamaaf. Eebbi isaa guddachaa deema. Yoo maal godhe? Yoo sagada waaqummaa kana sagade. Sadaffaan hafuurota hamoon mormuudhaaf humna ni argan. Hubadhaa asirratti. Waraana seexanaatiin waraana ilma namaa gidduu jiru kan ittiin addaan baafnu meeshaa guddaan sagada waaqummaati. Dhala namaa fi daabiloos gidduutti waraana guddaatu gaggeeffama. Diinni keenya yeroo hedduu nu balleessuudhaaf waraana nurratti gaggeessa. Waraana inni nurratti gaggeessu kana kan ittiin mo'annu inni jalqabaa sagada waaqummaati. Humnoonni hafuurota hamootaa samii irraa kan isaan ari'aman Waaqayyoodhaaf hin bitamnu jedhaniiti. Waaqayyoodhaaf hin jilbeeffannu jedhaniiti. Waaqayyoodhaaf hin sagannu jedhaniiti. Hin waaqeffannu jedhanii samii irraatii ari'ataman. Sanaan booda immoo ilmi namaa ulfina ergamaan dukkanaa Waaqayyoodhaaf sagaduu didee dhabe sana argachuudhaaf uumame. Kabajaaf ulfinaaf dhalli namaa waan uumameef daabiloos immoo bakka sana waan dhaalameef dhala namaa balleessuudhaaf yeroo hunda waraana gaggeessa. Waraana inni gaggeessu kana kan ittiin mo'annu immoo sagada waaqummaatiini jechuudha. Sababni isaa Waaqayyo ergamoota dukkanaa isaaf hin jilbeeffannu jedhanii morman balleessee ilmaan namaa bakka of tuultotaa akka isa waaqeffatan uume. Sababni isaas inni kufe sun yookiin daabiloos uumaa isaadhaaf waan hin bitamneef isa isaaf bitamuu danda'u, isa isaaf kufee sagaduu danda'u dhala namaa uume. Ani mataan koo Waaqayyodha jedhee daabiloos mormaa ture. Inni gonkumaa Waaqayyoodhaaf sagaduu hin barbaade. Isaaf akka sagadamuu barbaade malee. Kanaafuu egaa saganni waaqummaa hafuura hamaa, hafuura badduu sana irraa kan ittiin adda bahan meeshaa waraanaa isa jalqabaati. Saganni kun jireenya keenya keessatti bakka yoo qabaate yookiin yoo itti fayyadamne seexanni nu wajjiniin jiraachuun baay'ee itti ulfaata. Jireenya keenya keessa immoo diinni dhokatee yoo jiraate yeroo nuti sagannu mallattoo nuuf kenna. Yoo sagaduu dhiifne garuu seexanaaf mijatee fi jireenya keenya keessa jiraataa jechuudha. Kanaafuu barbaachisummaan sagadaa diina keenya daabiloosin
jireenya keenya keessaa baasuu waan ta'eef kanaaf sagannaa jechuudha. Qabxii ijoo inni sadaffaan saganni waaqummaa yoom yoom sagadama kan jedhudha. Yeroo baay'ee namoonni saganni waaqummaa kun yoomfaa sagannaa, guyyaa ayyaanotaa ni sagannamoo ni dhiisna jechuudhaan gaafii ni gaafatu waan ta'eef gaafii kanaaf deebii laata. Saganni waaqummaa yoom yoom sagadama kan jedhuuf sagada jechuun aarsaa fi galata waaqayyoodhaaf dhiyaatu jechuudha. Jechoonni sagada waaqummaa hunduu jechoota galataati. Fakkeenyaaf galanni abbaaf, alleluuyaa ilmaaf, galata hafuura qulqulluuf jechootiin akkanaa kun jechoota sagada waaqummaa keessaa fudhataman yoo ta'an, jechoonni sagada waaqummaa hunduu jechoota humnaa fi jechoota galataati. Abbaan mootiidha, ilmi jaalala, hafuurri qulqulluun ibidda. Jechootiin kun jechoota humnaati. Humna kan nu kennan diiyaabiloosiin kan gubuu danda'u jechaa wangeela qulqulluuti waan ta'eef. Kanaafuu karaa kamiiniyyuu waaqayyoon galateeffachuu hin dhiisnu jechuudha. Jalqabuma kaayyoon uumamuu dhala namaa galataaf waan ta'eef. Boru waaqayyoon waan dinqisiisaa isin gidduutti ni hojjeta waan ta'eef har'a qulqullaa'aa jecha ajaja macaafa qulqulluu jedhu keessatti hiccitii qulqullummaa har'aaf saganni kutaa jalqabaati. Har'a yoo saganne boru qulqullaa'uudhaaf nu gargaara waan ta'eef. Egaa har'a yoo hin sagadin, har'a yoo hin waaqeffatin, har'a yoo waaqayyoof hin bitamin, har'a yoo waaqayyoodhaaf hin jilbeeffatin, boru kan si eeggetu waan ajaa'ibaa waaqayyo osoo hin taane waan hamaa seexanaati jechuudha. Saganni waaqummaa sagada guyyaa guyyaadhaan yookiin dilbataa hanga dilbataatti, torbee haga torbee, waggaa haga waggaatti, walumaa galatti guyyaa tokkoofillee otoo hin qisaasessin yeroo hunda sagannu yookiin immoo saganni kun raawwatamuu fi guyyaa kamittuu kan hin dhaabbanne wanti nuti beekuu qabna. Sirriitti hubadhaa. Yeroo hunda galata maaramii irratti abbaaf, ilmaaf, hafuura qulqulluuf sagada tokkichatti nan sagadaa. Yeroo hunda yeroo galata maaramii dubbisnu yookiin immoo kadhannaa yeroo hundaa galata maaramii kan dubbisnu yoo ta'e, saganni waaqummaas yeroo hunda sagadama jechuudha. Akkuma sana kadhannaan yeroo hunda yoo ta'e, sagannis yeroo hunduma ta'uu qaba. Sagada waaqummaadhaan ala kan jiran kan akka sagada gaabbii, kan akka sagada kennaa, kan akka sagada kabajaa guyyaan isaan hin sagadamne, guyyaan isaan sagadaman jiru. Isa kana gara fuulduraatti itti dhufnee baranna. Saganni waaqummaa garuu isaan kanarraa adda kan isa taasisu, saganni waaqummaa yeroo hundumayyuu ni sagadama. Ayyaanotaan osoo hin daangeffamin, ayyaanota waggaatiin jennee osoo hin dhiisin yeroo kamuu ni saganna. Maaliif? Waaqayyoon yeroon, guyyaan, sa'aatiin inni ittiin galateeffatamne hin jiru. Ergamoonni waaqayyoo sa'aa 24 guutuu waaqayyoodhaaf sagadu. Waaqayyoon galateeffatu. Kanaafuu nus yoo dandeenye sa'aa 24 guutuu waaqayyoof sagaduu ni dandeenya, kadhachuu ni dandeenya. Yoo dadhabne guyyaatti sa'aatiin kadhannaa 7 nuu kennamee jira. Sa'aatii kadhannaa kana 7 irratti fayyadamuudhaan sagada waaqummaa kana yoo sagan kanneen armaan olitti kaasne sagada waaqummaadhaan argachuu ni dandeenya jennee hundaa olitti argachuu dandeenya jechuudha. Qabxii arfaffaa irra geenye jira. Inni arfaffaan saganni waaqummaa akkamitti sagadamaa kan jedhu. Akkamitti sagannaa? Akkamitti sagaduu qabna kan jedhu irratti yeroo baay'ee gaafinni ka'a waan ta'eef gabaabaadhumatti saganni waaqummaa akkaataan inni itti sagadamu guutummaa guututti kufnee jaalala Sillaaseedhaaf qabnu mul'isna. Qaama keenya guutuudhaan kufnee, jilba keenyaan jilbeeffannee, adda keenyaan lafa tuqnee, quba keenyaatiin lafa tuqneetu qaama keenya guutuudhaan waaqayyoof bitamuu keenya agarsiisna jechuudha. Jaalala Sillaaseedhaaf qabnu mul'isna jechuudha.
Saganni kun daabiloos kan ittiin waraan meeshaa afuurawaa waan ta'eef diinna keenya yeroo hunda nu rakkisu waadaa kadhannaatiin adda keenya irratti hiinee minxaafii keenya irra immoo suuraa qulqulluu Mikaa'elii yookiin macaafa qulqulluu yookiin fannoo gooftaa keenyee adda keenyaan immoo waan lafa keenya sana fannoo haa ta'u suuraa qulqulluu Mikaa'elii haa ta'u macaafa qulqulluu haa ta'u tuqnee qaama keenya guutuudhaan lafa geenye sagaduudhaan diina keenya daabiloosiin ni barbadeessina jechuudha. Ni barbadeessina. Egaa sagada waaqummaa bifa kanaan kan sagaduu qabu. Namoonni baay'een keessan akkamitti saganna kan jettan ibsinii deebi'ee jedhee yaada. Kanaafuu bifa kanaan sagaduudhaan qabxiiwwan ijoo arfan kana erga beekne akkaataa itti sagannu erga beekne yoom akka sagadamu erga hubanne maaliif akka sagadamu erga hubanne faayidaa sagada waaqummaa erga beekne sagada waaqummaatti gallee wantoota beekne kana irraa argachuudhaaf jabaannee itti fayyadamuu qabna. Kanaafuu yeroo ittaanu immoo sagada waaqummaa maal jennee saganna kan jedhu waliin ilaalla. Saganni waaqummaa kun bakka meeqatti qoodama? Kutaa meeqa qaba kan jedhus laallee sagada waaqummaa kan immoo maal jechaa saganna kan jennu waliin ilaalla. Har'aaf kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Chaayinaaliin kun kan keessanidha. Guddifachuun isinirra jiraata. Namoota karaa adda addaatiin hafuura hamoodhaan hidhamanii kallattii ittiin jalaa bilisa bahuu danda'an dhabanii rakkatan dhufanii malasaa furmaatasaa argatanii jireenya isaanii akka fooyyeffatan hafuuraan akka jiraatan amantaa isaaniitti akka ciman jireenya isaanii keessaa daabiloosiin akka baasaniif affeera. Sheer godhaa fi nama hunda bira akka ga'u immoo laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, mallattoo bilbilaa sana tuqaa. Qophii taanu barnoota sagada waaqummaa maal jennee saganna kan jedhuun hanga walitti deebinutti nagaan tura. Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር